sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaata bitootessa 30 bara 2018 ashamaa harka fuune akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun qophii addaa fi walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an magartuu guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jecha amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffannee qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Jijjiirama fakkeessii fi aangoo bubuutuudhaan uummanni akkan sossobamnee adda bilisummaa Oromoon ibse. Tibba kana akkuma hunduu quba qabuu fi gabaasaa turretti manni maree Adwaayii hoggansa aaraa filateen Dr. Abiyyi Ahimediin dura taa'aa addichaa gochuun muudeera. Kana ilaalchisuudhaan yaadonni adda addaa gama hayyootaa, xiinxaltoota, hawaasaa, miidiyaalee addunyaa fi kallattii garaagaraan ka'aa turaniiru. Akka dhaabolee siyaasaa fi akka dhuunfaattis dhimma kanarratti wantoonni hedduun ka'aniiru. Kanarratti adda bilisummaa Oromoon ibsa bal'aa fi hubannoo namaaf kennuu danda'u bitootessa 28 bara 2018 baaseera. Ibsa kanaanis haalli impaayera Itoophiyaa ifa ba'aa dhufuu fi waaroo Itoophiyummaan hammeenyii fi shirrii dalagamuu qabsoo bilisummaa Oromoon dhiibamee ifee mul'achuu irraa diddaan uummattoota bakka bakkatti akka finiinuuf sababa taheera jechuudhaan adda bilisummaa Oromoon haala biyyattii raasaa jiru ibseera. Impaayerri Itoophiyaa afaan qawweetiin ijaarame duguggaa sanyii dhala namaa keessumaa uummata Oromoo irratti raawwataa turee fi jiru qabsoo bilisummaa Oromootiin raafamee wayita jirutti mootummaan wayyaanee sirnicha suphuudhaaf wixxisaa akka jirtu ibsa isaa kanarratti addeesseera. Mirga uummattoota irra jetanii mirga uummataa fi murna gabaabaa kabachiisuuf hammeenyi gama siyaasaa waraanaa fi hawaasummaan raawwatamus uummattootaan hubatamuu irraa hundinuu mirga isaatiif falmachuu malee falli biraa akka hin jirre beekanii uummanni Oromoo fi saboonni biyyattii qabsoo finiinsuun mooraan diinaa akka raafamu taasisanii jiru. Qabsoon uummattootaa bakka yuutti mul'achuu irraa jijjiirraa akkamii akka dharra'ee jiru uummattoota abbootii dhimmaa irraa bifa dhadannoodhaan dhageessifamaa jiru hundaa olitti kanneen humnaan biyya bituu baran hirriba dhorkee argama. Aduun itti dhiyuu osoo argaa jiranii uummanni isaa waliin akka hin jirree fi hin deeggarre osoo dhaga'anii sirna Itoophiyaa irratti gadhaaban tikfachuuf yaaliin godhan ammas taanaan tuffii uummattootaaf qaban irraa akka hin qulqullaa'in mirkaneessa. Uummanni Oromoo waanjoo gabrummaa guyyaa itti fe'ame irraa eegalee sirnoota adda addaa argee jira. Moototiin biyyaa maqaa adda addaa moggaafachuun irratti wal jijjiiranis rakkoo siyaasaa impaayera kanaa caalaatti hammeessu malee gaaffii uummataaf deebii hin argamsiifne. Kan isaan akka furmaataatti fudhatan wayita uummanni mirga isaa gaafatutti maqaa farrummaa itti maxxansu maqaa xureessuu fi tarkaanfii diinummaa irratti fudhachuun bittaa isaanii itti fufsiisuudha. Uummanni Oromoo maal jechaa jira? Qabsaa'onni bilisummaa kumaatamaan lakkaa'aman maaliif wareegama qaalii baasaa jiru jedhanii gaafachuun bittoota biratti salphina waan itti fakkaatuuf darbees gaaffii uummataa deebisuun dantaa isaanii waan tuquuf gaafachuu irraa akka dheessan adda bilisummaa Oromoon hubachiiseera. Rakkoo siyaasaa jaarraa tokkoo fi walakkaa lakkoofsiseef gama mootummaa wayyaanee yookiin TPLF'n furmaata jedhamee tarkaanfiin fudhatamaa jirus rakkoo jiru boriif kan ol kaa'u malee furmaata waaraa kan argamsiisu miti. Mootummaan wayyaanee yookiin TPLF sochii uummattoota addattammoo kan uummata Oromoo dhaamsuuf labsii muddamsuu deddeebisee labsuun humna waraanaa itti bobbaasee daa'imman, ga'eessota, hawwanii fi abbootii qe'ee isaanii irratti fixaa bittaa isaa itti fufsiisuuf carraaqaa gama kaaniin ammoo jijjiirama bubuutuu gochuun Oromoo hawwachuu fi sobachuu akka barbaadu tarkaanfii fudhataa fi olola lallabaa jiru irraa dubbifama.
Qabsaa'onni bilisummaa fi uummanni Oromoo wareegama ulfaataa kan baasaa turanii fi jiran barcumaaf akka hin taane itti dabaluudhaan adda bilisummaa Oromoon ibsa isaa irratti caqaseera. Ilmaan Oromoo qaroon qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan lubbuu isaanii bakka bu'aa hin qabne wareegan diina waliin aangoo qooddannaaf osoo hin taane mirgi uummata Oromoo akka sabaatti qabu kabajamee hiree isaa irratti murteessaa akka ta'u dandeessisuufis jedha ibsi kun. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoonii fi qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoon itti jiran jijjiirraa kabeebsaaf akka hin ta'in hubachuu feesisa. Har'as mootummaan wayyaanee yookiin TPLF akkuma aadaa isaa kanneen Oromoodha jedhuu fi aangoo mootummaa waliin qabanii fi waliinis uummata fixaa bahan diddaa sirnichaa irratti gaggeeffamaa jiru dhaamsuu danda'u jedhee itti amanuu of dura qabuun umurii bittaa isaa dheereffachuuf wixxifannaan itti jiru bittaa isaa dhabamatti arreedaa jiru lubbuu itti hin oru. Uummanni Impaayera Itoophiyaa mirga isaaniif falmatan hundinuu jijjiirraa sirnaa kan barbaadan ta'uu ifatti beeksisanii jiru. Jijjiirraa namaa osoo hin taane kan isaan barbaadan jijjiirraa sirnaati. Kana hanqisuuf kanneen waggoota 27 darban guutuu sirna faashistii kana jiraachisuudhaaf jecha uummattoota irratti yakka raawwataa turan irratti aangomsuun kan fudhatama hin qabne ta'uu ibsee har'as taanaan rakkoon Impaayera Itoophiyaa jijjiirraa hundee kan sirnaa barbaada malee jijjiirraa namoota paartii tokkicha keessaa waliin turaniin kan furamu akka hin taane adda bilisummaa Oromoon garjabeessee hubachiiseera. Qabsaa'onni bilisummaa hundi akkasumas uummanni Oromoo bal'aan sirna mootummaa gabroonfataa umurii jaarraa tokkoof walakkaa qabu kan irratti qabsaawaa jiran kufaatiin isaa kan hin hafne ta'uun mirkana erga jedhee booda fincilaa uummatootaan hudhamee jijjiirraa fakkeessii tokko tokko fudhachuuf dirqamaa jiraachuunis dhugaa lafa jirudhas jedha. Tarkaanfiin fudhatamaa jiru garuu jijjiirraa buqqaasaa kan hin argamsiifne dhabama irraa na bayyanachiisa jedhee herregachuu fi yeroo itti butachuuf akka tahe hubatamuu qaba. Uummanni Oromoo kana beekuudhaanis gowwoomsaa diinaa bifa jijjiirrataa as ba'uuf osoo bakka hin laanne qabsoo fi diddaa itti jiru jabeessuun sirna otontoree kufaatiin isaa hin oolle ta'uun mirkanaa'ee kanatti xumura gochuuf akka qabsaa'u adda bilisummaa Oromoon waamicha isaa garjabeessee dabarseera. Gochuma tibba kana waajjira Adwaayii keessatti ta'aa jiru ilaalchisuudhaan adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Affaar ibsa baasaniin Itoophiyaa keessatti uummattoota gidduutti walitti bu'iinsa dhalchuun gocha shororkeessummaa mootummaati jechuun balaaleffataniiru. Dhaabbileen kunneen lamaan haala siyaasa biyya Itoophiyaa irratti waliin ta'uudhaan bitootessa 28 bara 2018 ibsa baasaniiru. Ibsa isaanii kanaanis sirna adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin adda dimokiraatawaa warraaqsa uummata Itoophiyaa bitaa jiru bulchiinsa isaa umurii bittaa raawwateetti lubbuu horuudhaaf yaalii dhabarraa isa hin oolchinetti akka jiru ibsaniiru. Sirnichi olaantummaa murna isaa warraaqsa uummattoonni dimokiraasii fi bilisummaaf taasisaniin hundeerraa raafamee deebisee gadi dhaabuuf waan isaa dandahame hunda raawwachuu irratti argama. Labsii yeroo hatattamaatiin daachuudhaan humnoonni hidhattoota sirnichaa lammiilee fayyaaleeyyii ajjeesuu, ukkaamsanii dhabamsiisuu fi hiraarasuu kanneessaaf affeeruu itti fufaniiru. Xiyyeeffannaa hawaasaa jeequmsa biyyattii unkuraa jirurraa deebisuu fi uummattoota mormii fi fincila walitti fufiinsaan adeemsisaa jiran irraa dhaabuu akeekkachuudhaan gartuun abbaa irree uummattoota obbolaa jaarraa hedduudhaaf nagaa wal kabajaa fi wal jalaan waliin jiraataa bahan gidduutti summii wal shakkii fi jibbaa facaasuuf hojjetaa jiras jedhan. Haaluma kanaan gartuun TPLF yookiin EPRDF uummata Oromoo fi Somaalee Ogaden gidduutti walitti bu'iinsi dhalchee lubbuu hedduu galaafachuu fi gama lamaan irraayyuu miliyoonaan kan lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaasuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Sirnichi bariisuu kanneessaa akkanaa lammiilee irratti raawwatee akeeka abaaramaa kana itti fufsiisuudhaaf guyyuu yakka namoomaa raawwataa jira. Paartiin adda bilisummaa Affaarii fi adda bilisummaa Oromoo yaalii haleellaa humnoonni EPRDF of golguudhaan daangaa gama bahaa fi kibba bahaatiin naannolee Oromiyaa fi Affaar gidduutti siviilota nagaan jireenya geggeeffatan gama lamaaniinuu jiran irratti raawwatu mirkaneeffataniiru. Gochaan TPLF kan jidduu kana hawaasa naannicha jiraatuun mirkanaa'e kun fakkaatti dhuma diraamaa sirnichi guutummaa biyyattii keessatti sabaaf sablammiilee walitti buusuuf hojjetaa ture ta'uu hubachuun nama hin dhibu. Sirni Itoophiyaa uummattoota Itoophiyaa keessaa gargar qoodee irree gamtaatiin qabsoo isaan bilisummaa nagaa fi dimokiraasiif taasisan irraa laaffisuuf waan isaa dandahame hunda gochaa ture.
akeeka isaa farra ummattootaa ta'e kana mirkaneessuufis qoqqoodee bituuf tooftaa hundatti dhimma bahaa akka jiru dhaaboleen kun lameen ibsaniiru. Adda Bilisummaa Oromoo fi paartiin Adda Bilisummaa Affaar shiraa fi yaalii hammeenyaa tokkummaa ummattoota lameenii irratti qiyyafatee geggeeffamaa jiru gad-jabeessanii balaaleffachuun ciminaanis akka dura dhaabbatan ibsan. Dhaabbileen lameenuu gocha hariiroo ummattoota lameenii laaffisu kamiyyuu dura dhaabbachuun irratti qabsaa'uuf ejjennoo qaban ibsaniiru. Kana waan ta'eef paartiin Adda Bilisummaa Affaarii fi Adda Bilisummaa Oromoo uummanni Affaar Oromoo fi ummattoonni Itoophiyaa keessaa biroonis karoora sheexanummaa sirna TPLF kana dursanii akka hubatan dhaamsa dabarsu. Sirni umuriin isaa dhumatee qarqara boollaa jiru kun waan abdii kutateef aangoorraa bubbuluuf jecha yakkoota bifa hundaa raawwachuurraa of booda hin deebi'u. Kanaaf hawaasni addunyaa murni TPLF walitti bu'iinsa dhuma hin qabne bakka yuutti dhalchuu mannaa olaantummaa fi abbaa biyyummaa uummataa mirkaneessuuf furmaata hunda hammate akka barbaadu dhiibbaa akka irratti taasisan dhaaboliin kun gaafataniiru. Dhumarratti uummanni Affaar, uummanni Oromoo fi uummattoonni Itoophiyaa keessaa biroon martii dammaqeensaan of tiksuu fi wal tiksuudhaan walitti bu'iinsa sirni TPLF isaan gidduutti dhalchu kamuu karaa nagaatiin akka furatan dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Kanuma waliin dhaabbileen siyaasaa hundumtuu ummattoonni dhaabbilee fi gochaalee farrummaa murna TPLF kan hariiroo ummattootaa booressan ummata hubachiisuu irratti qooda guddaa akka taphatanii fi gamtaan qabsaa'uudhaan sirna nama nyaataa kana aangoorraa qaarisuuf akka socho'an irra deebiin waamicha dhiyeessaniiru. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qopheeffannee kanuma qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloohertzii 1740 irratti kallattiin isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa ture Orii Buli jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii itti aanutti isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Ijoollee biyya keenya geerargeerannaan jettu meeka'ee geerarurre dhaamsa dabarfadhurre sababii dhima. Sababii ni mee ijoollee xiqqaannaa dhaggeeffadha guddaannaa qalbeeffadha. Sababiin bunan filloo ijoollee jabanaa galaafate sababiin hawaannisa midhaanuu galaafate sababiin goobanticha goota koo galaafate. Kan kaleessaatu jennu narras nu toppaafate maluma malaan gorsa amma kaataaf yaadate. Nyaagarreen biyya keenya yaa walalii fi yaa jorgo hangafta abbootii keenya korma sittiin qalleere waggaa bara dheeraadhaaf koloo sittiin galleere akkuma namaa qonnee keenya maaf badee laata warra beelaas maaf taane meekuma namaa lollee mirga keenyas maaf dhabne nu maal yakkine laata. Gaagurree onsee taane bookeen nutti galte ka ilmoo dabeessaa taane gadeen nutti taphte ka dinnichi baasaa bade lafa keessa toofa namni biyya isaa lolle kana jeeseen dibanne numa keessa tuufaffa anisoo nan ejjeerra meenisoo nan ejjeerra citaa xinnoo taatulle meenisoo nan ajjeessa 5 6 taatulle 11 taatulle. Nagaa keessa fokottee rurroftee dhibbee taate beeloftee biyyaa baate murattii mataa gaafa Oromiyaa seente dinnichaan kaakuu seete muuziifaa dhadhaa seete kan afaan mi'eeffatte kunoo gaaloo kakatte Oromoo maa calliftee sangaa fardaa dolloome utaalcha gaafa turre ilma namaa gabroome boo'icha gaafa turre bo'aan bilisoomuurre. Yoo bosona deemanii wabootti makaatanii gaafas kan dubbatanii gaafas kan jagnoomanii gaafas kan niroomanii. Utuu finyoon hin jirre ijoollee finyoo dheeraan hin jirre maaltu muka yaabbata damma nyaachuuf abdata utuu seenaan hin jirre yoo namaaf tof yaadata eenyummaa isaan naadata. Adaraa yaa Oromoo koree dhaabbadha galmee seenaa qoradha
galmee seenaa qoradhaa namni seenaa isaan beenne bishaan gabatee irraati gar argetti jaallata. Kolfinaan jedhu yaa ijoollee kolfinaan jedhu ilkaan maalee na kolfa obsinaan jedhu garaa maalii na obsa afaan keenyaan dubbanne karaa deemuu dadhabne yaa bunaan daraarini amanarree bitutti narra rabaa bitutti yadu'aan awwaamini yaa biyyoona nyaatini ammumaan beleessummaa ija kiyyaan argutti. Injiraanni na fittee ciniinni ganaa tuutte keeshii giree bite ofirraa haaduu laata naameeshee gubuu laata jarreenoo galuu didde dirree keessa nu yaate ka'e meeshaa koo fudde biyyaashee baasuu laata utoo akka garaa kootii biyyi koo Oromiyaa harrumaa beleessomti akka garaa taaree marqaan galaa taaree yeroo ishee tura malee bilisoomuu tolaaree. Kan Oromoo mallattee ijoollee naadoo wal gaarreeffata wal harkaa nyaatee dhuge dudduubaan wal hamata nakka waan alaa dhufe kutaadhaan wal qircata maanguddoon biyyaa keenya mee araaranuu kadha abaarsa qabnaa laata. Ija kootu na sirba yaa ijoollee maalumaan argaa laata gurra kootu na torsa maalan nagaa laata nidditu akka sonsa loltuu akka kanniisa waboo koo dhufaa laata ammaa tola yoo tole yoo rabnaan abjuun tole yoo deemnaan milkiin tole harree maaliif alaaka halkanitti fakkaatee hindaaqqoonis maa biyye simbirroo cuucuu jette. Weeninnis kokorrisee bilisummaa farrisee Oromoo wal dammasa laftee barii geesse. Geeshe gubatuu daadhi yuula bakka yaaseera teele simaluu maali waaboo ase yaaseera. Geeshe gubatuu daadhi yuula bakka yaaseera teele simaluu maali waaboo ase yaaseera ase yaaseera. Sinamanu yaarree dudda madaadhaan gangalatte dhukkubbii dabalata sinamanu yaagade gurra badaan ituu keessa keembenne keessummaa fuutee galtee taajjabbii dabalata ijoollee biyya keenya ijoolleen Oromiyaa ijoolleen bahaadhiha ijoolleen kaabaa kibbaan ijoolleen bahaadhiha tokkummaadhaan qabsa. Seriin nukkubsattee lubbuun morma bukeesseetti awwaalaaf kokoppaa. Ijoollee biyya keenyaan ijoollee naannoo kooti ijoollee dambii kooti ijoollee booree kooti hindaaqqoo kootii guutu kormaa koon keessaa dhabe hundumtuu alagootu. Ummata mana guutuu na baa'uun keessaa dhabe waboo koon keessaa dhabe. Baddaa baalee taanii ijoollee baddaa baalee taanii qamadii dhabuun farra garbuu dhabuun salphina akkas tattaafatanii gabrummaatti hafuun farra mirga dhabuun salphina. Surree koof shamizii koo mataattan boraafadhe dhiiga kooshee ijoollummaa bosonatti obbaafadhe bosonaa yaa qorrashe ganna yaa diilallashee jajjabee jabiinashee waboo kee obsashee. Geeshe gubatuu daadhi yuula farda yaaseera teele simannuu maali waaboo nafsi yaaseera. Geeshe gubatuu daadhi yuula farda yaaseera teele simannuu maali waaboo nafsi yaaseera. Waboo nafsi yaaseera.
qeerroo kan beekutu beeka. Tiishartii yookaan qomee qeerroo jedhu uffachuun qeerroo naman taasisu. Har'a impaayera Itoophiyaa wayyaaneedhaan ukkaanfamtee bulaa jirtu Itoophiyaa keessatti namni yookaan sabni qeerroo hin beekne hin jiru. Qeerroon kutataa kan du'an sodaanne kan waan kaayyeeffate irraa duubatti hin jenne farra gabroonfataa falmataa haqaa ta'uu arrayyoo wayyaanee fi ergamtoota ishii ta'e malee hunduu quba qaba. Qeerroon kutataa goota harka qullaa isnaayiparii agaazii dura dhaabbatee bilisummaa jedhee falmataa jiru ta'us hundatu ragaa ba'a. Farra garboonfataati. Goota wayyaanee kokkee qabee jirudha. Yoo maqaan qeerroo bilisummaa Oromoo ka'u lammiin ummanni Oromoo abdii bilisummaa koo jedhee ittiin boona, ittiin dhaadata. Saboonni biyyattii cunqurfamoonis qeerroon fakkeenya isaanii, qeerroon abdii bilisummaa isaanii ta'uu dhugoomaa jiru. Diinnii fi ergamtoonni diinaa gantoonni sabaa garuu sochii qeerrootiin dhiphachaa, abdii kutachaa guyyaan itti dukkanaawaa jira. Qeerroon gurmuu goototaa kan waan eegalan amma fiixa baasanitti sobaa fi sossobbaan hidhaa fi ajjeechaan duubatti hin deebine ta'us hubataa jiru. Eeyyee qeerroon tokko as jira yoo jedhan gamaan kan ba'u, achi jira yoo jedhan kan as jiru. Tokko kunooti yoo jedhan kumni kan akka hawwaannisaa gamasii huursu ta'eera. Qeerroon tokko gamasanii fincile jedhanii yoo hidhan gamanaa socho'a. Qeerroon abalu jedhamu ajjeefame yoo jedhan kumaa kixilli gamaa gamasii fincilaa diina dhiphisaa tureera. Dhiphisaas jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo ABO'n durfamus sadarkaa amma irra jirru sadarkaa duubatti hin deebine irra geechiseera. Diddaan uummataa fincila diddaa gabrummaa waggoota hedduu dura qeerroon eegale qeerroodhumaan gara fincila xumura gabrummaatti cehee kunoo har'a sadarkaa duubatti hin deebine sadarkaa diinabdii kutachiisurra gaheera. Qabsoo qeerrootiin diinatti aduun dhiitee lammiif bari'aa jira. Sochii qeerroo labsii yeroo muddamaa ajjeechaa suukanneessaa fi sobaa fi sossobbaan dhaabuu hin dandeenye. Qeerroon bilisummaa Oromoo akkuma maqaa isaa wareegama kaffalaa turee fi jiruun Oromootti bilisummaa uffisuuf xiqqootu isa hafe. Ergamtoonni garaa bultoonni tokko tokko biyya keessaa fi ala ta'anii yoo qabsoo adda bilisummaa Oromoo ABO waraana bilisummaa Oromoo waboon qeerroon wareegamni qaaliin itti kaffalamee as gahe kana beekamtii dhorkachuu yookaan ofitti maxxansuu yaalan argaa fi dhaga'aa turreerra. Gaafa barbaadan jaarmiyaan qeerroo jedhamu hin jiru jedhu. Gaafa barbaadan ammoo qeerroo fi adda bilisummaa Oromoon ABO'n hidhatan qaban. Qeerroon hoggansa waltaawaa hin qabu jedhu. Gaafa barbaadan ammoo qeerroon kun eenyuma jedhanii qorachuutti ka'u. Guyyaa biraa ammoo ulaa barbaadanii qeerroo saaqanii gidduu seenanii diiguuf abjootu dhama'u. Garuu hunduu hin milkoofneef qeerroon guyyaarraa gara guyyaatti cimaa eenyummaan isaa fi tooftaan hojii isaa diinaa fi ergamtoota diinaa alaa fi keessaa holola geggeessaniif icciitii ta'ee hafeera. Warri qeerroon hin jiru jechaa ture, warri qeerroon jaarmiyaa miti hoggansan qabu jechaa ture, warri adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo qeerroon akka waan quba waliin qabneetti hololaa tures. Har'a kunoo cinqiin dhiphuun guyyaan xumuraa geenyaan ABO'tu qeerroo leenjisee nutti erge. ABO'tu tarkaanfii akkasii fi akkanaa fudhachuuf jennaan akkas goone jechaa jiru. Diinonni Oromoos ta'ee ergamtoonni isaanii osoon jaallatin kunoo eenyummaa qeerroo amanaa, osoon jaallatin qeerroon jaarmiyaa, qeerroon abbaa fincila xumura gabrummaa bilisummaa Oromoof gaggeessu ta'uu fudhataa jiru. Keessumaa jala deemtonni diinaa qeerroon dur hin jiru, qeerroo dur jaarmiyaa miti, qeerroo dur hojii isaa beekamtii kennuu fi didan har'a ofitti maxxanfachuuf kaachaa jiru. Keessa qeerroo hubatanii danda'an diiguuf dadhaban kan inni itti dadhabee qoddachuuf bololaa jiru. Haa ta'uutii akka yaadan hin taane qeerroon as jira yoo jedhan achiin baha, achiin jira yoo jedhan asiin baha.
bakka qaban wallaalanii hongaawanii hafaniiru. Qeerroon jaarmiyaas nama dhuunfaas qeerroon tokkos kumas qeerroon barataadhas barsiisaadhas qeerroon qonnaan bulaadha qeerroon horsiise bulaadhas qeerroon nama magaalaatis fedhu baadiyyaadha. Qeerroon dargaggeessas qeerroon jaarsa qeerroon dhiira qeerroon shamarrani ni barata ni barsiisa. Qeerroon gurraacha diimaadhas eeyyee qeerroon as jira yoo jedhan gamatti argama. Qeerroon isa sanii yoo jedhan isa kana ta'ee argama. Qeerroo Oromoo malee diinni bifa isaa hin beeku, olmaa isaa hin beeku. Fira malee diinni eessa akkamitti akka caasaa isaa diriirsee hojii isaa hojjetu quban qabu. Sabboontota malee gantoonnii fi garaa bultoonni bakka qeerroon oolee buluu hin beekani. Oromiyaa keessa ta'uu malee eessa eenyu akka hoggansa kennus hin beekani. Qeerroon bilisummaa Oromoo suuqaa diinni gantoonni fakkeessitoonni hin beekne ka'ee yoo diina barbadeessu dhiphisu malee wanti beekamu hin jiru. Fuulduraafis caasaa qeerroo bilisummaa Oromoo eenyuyyuu arguu hin danda'u. Eessaa akka ka'u akkamitti akka hojii isaa qabsoo fincila xumura gabrummaa diina irratti geggeessu argachuu hin danda'u. Qeerroo qabsoo bilisummaa Oromoo irraa dhaabuun hin danda'amu. Diinnii fi gantoonni alaa fi keessaa carraaqanis kun hin milkoofneef fuulduraafis itti milkaawani. Qeerroon hojii isaa malee burqaa isaan argatani. Qomee yookaan tiishartii kaawwachuunis qeerroo naman taasisu. Gantoonnii fi jala deemtonni diinaa qeerroon cimuu kan duubatti hin deebine ta'uu agarraan diinnis kufaatii wixxifachaa jiraachuu hubannaan qeerromuu barbaadanis qeerroo ta'uu hin dandeenye. Hin danda'anis areeda haaddatanii mataa harrii halluu gurraacha dibatanii mogolee waliin dhawuun qeerroo ofiin jechuunis isaan hin qeerroomsine. Qeerroo jechuun dargaggoo jechuu waan hin taaneef qeerroo bilisummaa Oromoo kan isaan gantoonnii fi ergamtoonni diinaa alaa fi keessaa ta'anii herreegan miti. Qeerrummaan hareeda biqilchuu dhabuu miti. Qeerroon isa goofaree jiksee daandiirra yaa'us miti. Qeerrummaan fakkeessuu yookaan fakkaachuu miti. Qeerrummaan qomee yookaan tiishartii qeerroo jettu kaawwatanii walgahii fi waltajjiilee adda addaa irratti of agarsiisuus miti. Qeerrummaan kan biraati. Qeerroon Oromoos kan biraati. Eeyyee qeerrummaan mana shayii balbalarra ta'anii oduu tarsaasuu diina arrabaan ajjeesaa oolu miti. Qeerroo bilisummaa kan beekutu beeka. Qeerrummaan saalaan dhiira ta'uu miti. Qeerrummaan dubaras ta'uu miti. Qeerrummaan suubboo ta'uu fi dhiisuu miti. Qeerrummaan ilaalcha. Qeerrummaan dhugaaf walqixxummaa fi mirgaaf dhaabbachuudha. Qeerrummaan uummata ofiitiif quuqamuudha. Qeerrummaan onnee qabaachuudha. Qeerrummaan mirgaa fi bilisummaa uummata ofiitiif wareegama kaffaluudha. Oduun osoo hin taane hojiin dura bu'anii argamuudha. Qeerrummaan waan yaadan waan karoorfatan galmaan amma gahanitti jechuudha. Qeerroon bilisummaa Oromoo isa kana. Kanatu qeerroodha. Isatu diina raasaa jira. Isatu lammii boonsaa jira. Isa santu abdii Oromoo ta'ee wayyaanee oofee qileen gahee jira. Kan deeggaramuu qabus kan waliin dhaabbachuun qabamus isa kana. Kan Oromoo bilisa baasus qabsoo fincila xumura gabrummaa kutannoo akka kanaati. Barreessaan barruu kanaa Baareentuu Gadaa ture horii bulii deebanii jenna. Qopheessaan sagantichaa Ciibsaa Mardaasaan ture. Turtii gaarii. Tokkummaa maaya tole abaa'oon nufee tole leenci bosonaa tole abaa'oon nufee tole leenci bosonaa tole abaa'oon nufee tole leenci bosonaa tole. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa bilisummaati.